Yayyaa ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaarra jirtan nagaan kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha ani Fenet Qalbeessaan jedhama baga baqacaaqii gannaa irraa booqaa biraatti baataniin isiniin jedha maarree akkuma beekamu ani kanan dura hojii aartii hojjechuun kun ni yaadatama ammallee hojii haaraa qabadhee dhufaan jira gara xumuraarraan gahaa waanan jiruuf isin immoo toora yuutuubii koo Garasuu Intarteementii sabiskiraayib sheer gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha maarree ergaawwan barsiisoo fi bashannansiisoo karaa ogeessa fayyaa obboleessa kiyyaa Haacaaluu Qalbeessaa obstaala Phaawulos irraa isiniif karaa toora yuutuubii koo Garasuu Intarteementii isiniif darbu caqasaayin isiniin jedha yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jaaladha galatooma. Yayyaa ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaarra jirtan nagaan kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha ani Fenet Qalbeessaan jedhama baga baqacaaqii gannaa irraa booqaa biraatti baataniin isiniin jedha maarree akkuma beekamu ani kanan dura hojii aartii hojjechuun kun ni yaadatama ammallee hojii haaraa qabadhee dhufaan jira gara xumuraarraan gahaa waanan jiruuf isin immoo toora yuutuubii koo Garasuu Intarteementii sabiskiraayib sheer gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha maarree ergaawwan barsiisoo fi bashannansiisoo karaa ogeessa fayyaa obboleessa kiyyaa Haacaaluu Qalbeessaa obstaala Phaawulos irraa isiniif karaa toora yuutuubii koo Garasuu Intarteementii isiniif darbu caqasaayin isiniin jedha yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jaaladha galatooma.